لما فاقا خيستو هجي موسيقى خنا مليتي ارتيستو تغرغرا وجين هاريرو قبدا اكما ابدي بوجيس تولو نما اولو قفا ميتي هجي له دولي فوجچا تورتي درقما غرغداس بادته جرتا سان كيسا غافتو ربي رمتا غدو في غاديس عبد الله ربي رمتا غدو اكتسات اخر مي بيرا دبني غافا افرانكلو جيرو فيسان تورتي وجي تايسيتين توري نموتا غلطه فتو خيسا توكو محمد احمد قوبيتي جي بر جيرين خي خيستي نموتا تولنا اولن كيسا توكو جي if bira dabre hanga lubu isa dabarse na khannu gafa mana hidati bayde profesan isa biratin dokodde ture motumman akka jabana barbada ture no wire jira nama kana difa ma godaf jeeti itti gafata umma gudda wan isa hisu dande isa jeesu dande khannam ni bira naf daqe warega masan khafalun dande nya khafale daqeti arsa gudda nage na gode je mal ture me gadis abdullah wajin hali yero santure ama wanni itigafatu ma gudda sana kami fudachu daf murteesiti barasan bara dukkanati bara qabson oromon tunis kara addadat ndemtu baran namninis warri magala kunis nama oromo da kha enyumma sabe khu kana hunda kuno abdi bo nabira taamiti abdi bo yajin musiqa agarsiisu da firna dayne hirna dayneti gandi ganda oromoti موسيقى إني كولسني يسافي نوري يوسف يا دكتور نوري يوسف سينجالات داتي ربي رحمة تاقودو في موسيقى أورمو خيسان بس ماليف تهاي إني عبد بو هيد أبولي موسيقى ساتيس وني تاني يو ماليف غندا دايني غندا أورمو خيسان داين يو أفان أورمو سيبا أما باندي ሶስተኛ ክፍለ ጦር ከወራናት ኑሪያ ዩሱፍስ እነነ ዛቺ ጅራ انا اول جول قمنه ام وني رت جول قمنه ومن يكون اورومو افان اورومو ردي دي بيشاب مالي افان اورومو ما دور كيتا رامان ديمنا وغاخنا بروجرام ديسا من اورومو افان كيسن بيغن افان كيسن خدو بتني موسيقى نساني تو كونجي أمّا تونو إسني في ميشان تكو يعني تي باتي تكنا هيدا من عندنا كونو لا وانتي كوساني باتي تكيد أمي أبديبو دبينا كاس قادسان كيرومتا توتا إنجر توسوتا كيرومتا توتا إنجر توسوتا إنجر توسوتا جرب برامتا قدو كيرومتا توتا injar tuta ke romma ta tuta bari injar tuta bari injar tuta romma ta tuta injar tuta romma ta tuta bari injar tuta bari injar tuta amma tana finfinne dayneti agarsiifne achi deebinan wannin keenya hidhate jechuudha hidhate namni kun amata meeqa galamson mana hidhaa keessa ture mana hidhaa keessa tureeti booddee maal ta'e kaabboo ta'e kanuma gandaatu mana hidhaa amma amanamaa ta'e ka israanyaadhaaf waa bitu ala bahee ka deebi'u ta'emma eegi hidhamaadha guyyaa ala oola jechuudha deemeeti waan israanyaadhaa bitamaa bitee midhaan ni bitaa maal ni bitaa saabuna bitaa maal bitaa deebi'a tammaan israanyaa jedhaniin isa akkasitti sanuu amanee gaafa tokko nin baha je'ee amanee silaa deemuu danda'ami nama deebi'u kana akkuma tasaa guyyaa tokko nama afur irratti duuti murtaa'ee jedhan warra duuti murtaa'e keessaa tokko isa nama ganda san tajaajilaa ture amma gaaddisaan meeshaa isaa bitee waan maneedhaa kana bitee galee hoggaa seenu har'a nam tokkolleen maneedhaa bahuun hin danda'u nam tokko mooraa keessaan bahu warri taammaanyiinis hin jiru jedhanii dhoorkan loltoonni ulaarra jiran waan kana hin beekan naman baasinaa malee eenyu akka ta'e amma gaaddisaan
Waggaa dubbiin donduytu. Suuta waggaa laalu nama afran keeysaa Maqaan isaa jira. tokko isa. Amma baarneexaa kun saleenaa bal'aa kanaa jiraami. Namicha tokko kasan qabu jira. Irraa ergifate. Dur maneedhaa kana bahee waa bitaami. Amma wattaaddarri loltuun balbala eeydu dubbii tana quban qabdu. Baarneexaa wanni kana uffateetuma shaa jechaadha. Akkam nagaa jecha bahe. Namichi wattaaddarri hin dhageenye. Gaaddisaan kute. Jarri kun ajjeefaman galgala. Bahe. Bahemma bosona seenee abaa'oo tahee duraanis abaa'oo jedhaniidhaan amma kutee janka inni ganduma isaanii dhaqe cuma dhukatee ta'a amma deemee bakka bosonaa taa'uudhaas nama fedhuu miti Hallinis mijjaa miti. haalli amalli isaatiif innis adda akkamitti haa galu achi habroodhaa nama natti ergee akkanaa bakka akkanaatiin jiraa akkam na gootaa galuun fedhaa yoon gale immoo na hidhanii na ajjeesanii Akkam na gootaa. amma yoo ati osoon qabamne magaalaa hara dhuftee mana kiyya dhufte achi booda anaa itti gaafataman jira gaaddisaan gaafa kaan sheeka tahee imaamannisaa kitaaba quraanaa guddaa kana hidhate jaarsa ta'ee abbaan fedhe gaaddisa jeen beeku achi gaa baadiyyaadha gaaraa dhufe awtoobusa koreetuma Darasuma. jaarsaa sheeka guddaa hoy dhufe Salaamu alaikum. amma biiroo jirra biiroo reediyoo xaabiyaa harar ani gaafas itti gaafatama hoggaa dhufu maamma biraan deemaa jedhanii Khadiir jedhanii waardiyyaa eeguu jira Khadiiriin Khadiir dur isa ni beekaa amma beeku maamma bira beellama qabdaa isaa siyaame lakki deemasi hin ta'u gad deebisa achi fagaatee dhaabbata osoo dhaabbatu maleeyoon ayyalaadhaa gabbaa yoggaa gabba'u gaaddisaan akkanatti hasaraa sarkaa qabaa sheekaa bar diraamaa ajaa'iba hasaraa guddoo kana jaarsa inni fakkaatee hoggaa maleeyoon gadhu akkanatti uleedhaan hudduusaa tana tuqe hoggaa akkana jedhuun maleeyoon jedhe maleeyoon rifateeti hoggaa akkana eenyu ati eenyu nan beeytu ana gaaddisaadha ana gaaddisaadha Mahammaditti naa himi suuta maleeyoon ol deebi'een natti hime qabii kottuun jedheen hoggaa dhufu amma namni Wallaalte. lakki hamma natti himanii amma hoggaa dhufu Akkasitti ilmaamne kaatu. nama hunda arkaami namni hundi hoggaa nama akkasii dubbifte ati warra bosonaati hojii jirta duraanuu nu shakkaniimi amma namni hedduu waan jiru ni lole mana hidhaa cabsite maal goote badii meeqa hojjette waa meeqa goote deebitee maal bira dhufte ni loleetiin gattaa'i keeni yeetiin maleeyoon hin suuta fuudhii mana kiyya geessi yeeni if bira aree beekimmaa asii an nama akkanaan dubbisu maleeyoon ayyalaatiin fuudhii mana kiyya geessin jedhu manaan geesse mana dhoyse jechuudha. Amma namicha kana anaatu yaame akkam haa tahuu namni nin itti himu hundi ifirra arii Hajau. waliin duuta ifirra arii namicha kana gaddaafaadha bakka dhufetti haa deemu tokko aboo cinqameetiin itti gaafatamaa dargii harargeedha kooloneel Zallaqa nama yoo jira jaartiin isaa itti gaafatamtuu dhimma dubartii ha paartii godinichaati adde Atsada jedhamti isii tanaan akka gaartii wal beeku nin dhaqa waan akkanaan na mudate jedhan dhuguma ittiin akkanaan namni maal naa wayya
أنا كل كلا خنفيتا إيه Naa obs. أوبس جارسة ستيم جارسي كولونيل تيجي غنما نتي بالبلد خط وغاند هو سما إيه إيزو لا أنت إيجي كسرتكو لا منجس إيجي سرت مالنا خلاص أي إيجا ستي أركا خني أي موتم متى أركا خني يشودا في دي خطو نانجي نيم في دي أما تايدي أنت ترجم اللي نانجي أنا استي وان النجى أما كيرو دزا كنا إيه أما كا دون تكادي تي تكانو بريتي جا خاكا خينيان جرو خاكا برمامي تي جامي ولا لو أددا تنا استي أكم إنديتنو ست بني نوركو جين مي كم إنه ربصا بعدي مي ولي زين دزان ني ولي زا أنجلايني أفان خنا دقي فتيتما نامتشي خون نما أمانة ماد وان إيه وان جدي هدامي هيد ورا هداتو أكملت إسرانياك أبو جير سانيف ديسي مالي نمني تكديسي نينجلجي إيه هندياتو جرب بديكم جئتما تلا لمي ملكته هلو قامت ملالتون دا أبلو موتم متركون كنتف إيه يا خلنا إيه Ararraa eegaltanii. bakka jeetuma silkii dawwalee maqaa isaatiin foolisoonni dhamanii si dhaabar jee gaaddisaa waraqaa san qabatee bahee boodee aartii keessa hojjechuu jalqabee Jibuutiidhaan hoggaa Jibuutii dhaqu waraqaan sun isaaf amma hoggaa dhaqee UNHCR sir agarsiisu ay kuni akkana miidhame waraqaan isaaf waraqa saniin torbaanuma tokkotti xaaliyaan dhaqee akkasiin biyyaa bahee kun Ameerikaa jiraatee yeroo guddaa hojjetee dabre jechuudha. Nama akkasii Garuu itti gaafatamummaa san namaa fudhachuu waan guddaadha. isa qofaa mi bar kun shantam shubbisaana jiraami. Shantamis beekta amallisaa waan Oromoo kanarratti araaraman qabu. Waan hundatti akkuma gaaddisaati. Ni dubbata, ni barreessa, ni lola. Gaafa kaan bakka haa qabamuu bakka isaan ni dhabamsiifnaa yaada jiru fidan gaafas shantam dubbitan hoggaanatti himu namichuma kanatti dhaqee namichuma ammaa namicha kana maal tolli na fideeta mana hidhaan na hidhan ana na hidhaniiti eegaan ture booda reediyoo xabaa osoo jedhuutiin hidhamee ministeerri beeksisaa kan Finfinnee jiru bilbilee isatti yoo gurbaa kana dhaabaasu baattee reediyoo harar kana nin cufaa jeen akkasin na baase namichi kun eegas gizee hunda na bira kootu nan jee huma anaas eega namus ni dhu jee wanni ta'e isaan walitti dhiyaadhe amma shantam akkasittiin wanni dubbisan irraa wanni godhe ijoollee teenya gargaaruun rakkoodha isaanii bira dhaabbachuun gaafasiis akkasittiin ture yeroo ammaatiis ka rakkate ka dadhabe ka du'ees akka nagaan awwaalamu ka jiru akka gargaaramu ka dhukkubsatees akka wal'aanamu hammaan dandeetti Gumaachaatti jirti. hammaan dandeetti gumaacha kiyya takkaa if duuba deebi'ee maallaqan qabu ani namaan qaba mootummaadhaan qaba karaan dandeen qaawaan dandeen hundaan aartistoota gargaaruun jajjabeessuun dirqama kiyya jedheetiin fudhadhe bakka hundatti seenaa ijoollee teenya hammaan lubbuu kiyya keessa lubbuun narra keessa jirtu nama baay'ee warra du'e kana egaa booda nu hambisee miti waanni booda nu hambiseef maaliif obboleeyyan keenya ka dabran san seenaan isaanii kan irraanfatamne dirqama nu qaba waa'ee Abubakar eenyuutu hima waa'ee Hamidoo eenyuutu hima namoota hedduu eenyu hima kana seenaa dirree dhawaadhaa seenaa bareedaa kana eenyu hima nuti warri lubbuun bule warri jiru kun
waliin hin dhaadheessine waliin himne sun ana akka dirqamaatti hin fudhadha. Dheengaddamma Abubakar sagantaan Abubakar kun akka qophaa'u ijoollee wajji hammaan ta'e qindeessee Abubakar bakka inni du'etti du'aa'ii goonee maqaa isaa ol kaafne yaadannee kabajnee akkasitti sagantaa san qopheessuun hedduu na gammachiise. Kana har'aan tana obboleessa kiyya. Egaa Abdibuu jechuun Abdibuu nama addaati beekaa. Namni keenya wanni beekuu qabu. Dhugaan si jedha. Namoota ijoollee teenya akka malee ilaaluus akka jiru niin beeka. Kanaaf jecha nama keenya hangafa keenya beekaa keenya nama ummata keenyaaf galata oolee oromticha guddaa Abdiboo egaa kabaju galata isaa beeku galata isaa galchuu barbaachisa. Isa qofaa miti warra akkana hedduudhaa jira nuti adda addummaa garaagarummaa hin beeynu nuti nama tokkotti if beeyna. Dirreedhaan magaalaa jaalalaati. Harargeen biyya jaalalaati. Oromummaan jaalalaa. Egaa ilmi Oromoon duruus moggaasaan guddifachaan karaa adda addaatiin nama heddummeeffachaa ummata dhufe. Durumaa'u kun aadaa keenya keessa. Warra immoo qabsoo isaaniitiin hojii isaaniitiin Oromummaa fudhatee hunda caale kana if dura qabne ija keenya goone galata isaanii beeyne kabajne seenaa isaanii himuu barbaachisa. Har'aas akka hojjetan ummata kiyyaafiin hojjedhe bagaan lafa ija'anii akka gammadan gargaaru nu barbaachisa. An dheengadda Shantam Shubbisaa wajji magaalaa Harar wajji bullee halkan guutuu waan naaf inni haasofne waan garaa isaa waan natti hime waa hedduudhaan waan nama gaddisiisaatiin dhagee waan nama keenyarraan eeggamne namoonni tokko wanni afaan hin daddarbatan wallaalummaa hamaadhaan nama keenya keessa jira. Kana mormachuu qabna, ibsirreessuu qabna, nuti hammataadha. Goota keenya jabeessu, goota keenya ol qabu, seenaa isaanii mul'isuu barbaachisa. Erga Shantam kaasteefuu sirboota kee keessaa walaloo kee keessaa ka Shantam sirbee jira. Oromoo Looshaa. Dubra Oromoo Looshaa. Oromoo Looshaa. Ali Shabboonis sirbeeti jira. Walaloolee kee namoota sirbanii waan ni jaan. Haala yeroo wajjinis wal qabsistee sirboota barreessitu jira. Gaafa Ali Birraan jalqaba gara biyyaa galuu deemu jaalala biyyaa jechuun maal jechuu akka ta'e biyya teessee akka nama biyya ambaa jiraatetti miila tahaa malee garaan biyyaan bahu. Akkamii hubatte akka yaada namaa garaa keessa jiru biyya ambaa ati hin baqanne carraa baqachuu hedduu osoo qabduuti diddee turee waan joosu dhageetiin jira. Maal yaadni sammeenatti? Egaa wanni ammata Ali Shabboo fi ani namni aartii kiyya hedduu hojjete Abdiboo fi Ali Shabboo. Irra hedduu Ali Shabbootu hojii kiyya qaba. Amma dubra Oromoo Looshaa tana laalle bu'urri isiidha. Zeemaan akkasii miti heellee baadiyyaa hirna dhaqeetiin ijoollee karaarra deemaadha. Taphattu arge. Sanumaan ammayyeessi walaloo itti baase jechuudha. Abdi wanniidha Ali Shabboof hin kenne. Ali Shabboo boodagaa namuu kajaalate numa wallisa jechuudha. Walleelee kiyya hedduudha. Amma takkitti kalama maal jedha walaloon siidha mata dureen kana sanamma Aziiban Talaati. Takkitti kalama loosha caaltuu nama waa jaja ammaan tana irraanfadhe Abdi Qopheenis ni sirba Ali Shabboo ni sirba namoonni adda adda waan jaalate namuu ni hirata. Ta warra durii sun ammoo kabajaadhaani. Ta ijoolleen amma ammoo karaarraa xiliftu tuni tiyya jettee kaati. Warri dur akkasii hin kaatu.
warri dur dalagaan tun ta abdi buuyi kun tamaamma qopheeti ja'a ni dubbata warri ammaa immoo kanan beekan haala hannaa tokkoon deeman kanaaf nu aarsa malee ta dur hundumaatu wanni godha amma ta jaalala biyya fi fageenyi hin dahuu hin danda'u gaa fageenyi miila ta'u malee silaalaal miila ta'u malee garaan biyyaa bahu miilli biyyaa bahu danda'a ati miilaan biyyaa bahu danda'a garaan biyyaan bahu Ameerikaas teessee bakka feete teessee qauma teessee yaadda amma kun onni Jibuutii amata meeqa ta'e takkaa Jibuutiin bulle asuma kunoo lagumarree kanaatti mul'ata akkasi uumaan namaa san irratti jaalala biyyaa ibsuudhaaf walleessan Alii Birraatiif kenne waan akkasii gaa walaloo dubra ta'ee barreesseetiin jira dubroota meeqaatu sirbaa amal maalfaa halloofaa namoonni adda addaa walisanii jiran amma dubra ta'eetis barreesseetiin jira nama biyyaa baqate ta'eetis barreesseetiin jira nama adda addaa ta'ee gaagaa katabdu bifa adda addaatiin onni goota loltuu ta'ee wanni ta'eetiin jira karaa adda addaatiin hangilee adda addaatiin hojjetama kun lammaffaa sirbootumaan alattu namoota jabaa namni kun bakka kanaan mala jetteeti arku Oromoon maal jetti ijji gaara duubatti nagarre ija muutaan firraa baasanii jaan ijji teemoo iji gaara duuba gartu halloo daawwee isii shamarran keessa teessee sirbitu argite wallistuu dubartiitii tuni jettee fudhattee gara aartii fidde Jaafar Alii isaa barsiisu agarteeti ati barsiisaa miti gaazexeessaa dhiyee isaatu gara ogummaa kanaa na fidee naan jee dhugaadha akkamii ilaalchi kee kun kun egaa laal hoggaa amma Jaafaroo fudhatte Jaafar waa hedduudha barreessa barsiisaa ta'ee kunoo jaaja barsiisaa poostaadhaan torbaan waa barreessee nu erga walaloo jira waa baacoo jira diraamaa jira waa hedda nu erga kana ni agarta hojiisaa kana kanaaf namni kun anis akkasittiin dhufee bar anis bar Abubakar gurbaan kun ilma kiyya kana kanaan jeen bar tanuma arkeeti anis Jaafar kana arkeetiin gurbaan kun wanni ta'u asit dhufu qaba jee booddee garuu guyyaa tokko akkam taaseete osoo barsiisu nama wallole Jaafar Alii nama wallole jaajatti namni kun itti gaafatamaa waldaa qotee bulaa ka'aan ati moo kan wayiiti nama aangoo qabu kun barsiisaadha wallolan halkan dhaqeetuma qawwee kilaash nyaachifate Jaafariin ajjeesa jee manasaa dhaaba gartee dhaaba mana bakka siree isaatiin dura ni beeka bakka inni rafu achumaan itti biilfateeti wanni keessaan gidaara keessaaniin ajjeesa jee xiyyitii 30 fixee deeme akka tasaa Jaafar manan bulle bakka biraa bulle ganama kunoo biitti kaatee Jaafar ajjeesuudhaafi wanni ja'u na dhufte guyyuma san ka'eetiin dhaqee isa achii fuudhee itti gaafatamaa bulchaa awraajjaa oborraadha gaafas awraajjaadha hiriyaa kiyya Mulugeetaa Dabbabaa itti himee guyyaa tokkotti achii fuudhee meettatti jijjiira inninis naaf inninis ganduma tokko walda meettaati meettatti yeroodhaaf kaayeetiin achirraa gara gaazexeessaa jijjiirsisee gaa wanni ta'e hojii gartee rabbitti uumeef karaatti guddatu sanirraan kaaye waggaa karaarra keessa namni ifiif deema kunoo har'a isa jira ilma kiyya namoota akkasii waggaa hojii hojjettu wanni akkasii ni mul'ata sanuma nama amma ijoolleen gurguddise ammaas hedduu jira amma ijoollee Adaamaa keessa mana barnootaa Duwwaa 4 jedhamu jira gaafa ayyaanni jiru maal jiru faaruu
daa'immanii kana baaseetiin ijoollee san tattafachiisa. Ijoollee san keessa aartistii gurguddoo jahan baase warra wallisu warra beekamaa. Uummata san keessa. Ijoolluma daa'imman san keessa. Wallee kenneefi maal kenneefi nam jaha bebeekamoo. Akkana akka biraatiin baasee. Ni beekama. Akkas ni beekama namni. Tattaaffii isaatiin. Dandeettiin karaa wal qabsiisoo waanuma jiru. Keessaa lammaffaa hojii aartii kanaan alattis barreeffamoota garaagaraa barreessita. Keessattuu afaan Oromoodhaa qaceelchoo wal qabdee seerluga sirreessuu barreeffamoota kana waan ni godhu gaafuma jijjiirraa mootummaa dargiitiin booda subbuu laallu kitaaba afaan Oromoodhaa waan hin turreef barreeffamoonni kun afaan Oromoorraa afaan Amaaraarraa gara afaan Oromootti sanadoota hedduu keessatti gumaacha olaanaa taasistee jirti. Hojiileen sana akkam turan? Ani mootummaan Oromiyaa yeroo dhaabbatu suni gaalaal carruma mootummaan hoggaa dhaabbatu warri mootummaa dhaabuudhaaf dhufe kuni qabsaa'ota. Gaafas ani jiraachuun hundeeffama mootummaa Oromiyaatiif waa guddaadha godhe. Amma kophaa kiyya. Terminoloojii jechoota adda addaa kana walitti hin guure. Amma daanyaan maal jennaa, firdi beetiin maal jennaa, aqaabiiggiin maal jennaa, amma afaan Amaaraatiiti miti. Amma gaa kana laalee seenaa keessattis kitaaba hedduu waan hin dubbisu. Amma abbaa seeraa, abbaa alangaa, mana murtii waliigalaa, muudama, iyyata, oliyyata, dhaddacha, maal terminoloojii mootummaan itti fayyadamu adda addaa kana hunda tarreesseetiin kaa'e. Labsii heera mootummaadha bifa kanaan afaan ka'umsaan ama afaan Amaaraatiin kaan miidhagsee afaan Oromootti garagalche. Labsiilee adda addaa wanniin godhe waan mootummaan itti fayyadamu hunda hamma waraqaa kunoo nagahee abaluuf qarshii namni haa kafalamu kaja'u kanallee qopheessuun wanni dhaamite hamma sitti hin deemne waa hunda biiroolee adda addaa kana maqaa amma otoo an gaafas wanni ta'uu baadhee mootummaan kun mana marii jaallaal mana mariitii miti Oromoon caffeedha qabdii caffeedha jaama anaka wanni godhe alaabaa qabna alaabaan keenya faajjii walaabuu ja'amaa diimaa gurraachaa fi adiidha. Sana keessatti qooda kiyyan hojjedhe faaruudha mootummaan faaruu mataa isaa qabaachuu danda'a. Faaruu san Oromiyaa haadha seenaa guddaa handhuura Oromoota galma sirna gadaa dachii heeraa seeraa haadha caffee muudaa badhaatu gabbattuu magarsiituu muudaa xurii bara dhibbaa bara dhiigaan sirraa dhibnee wareegama qaaliin alaabaa hin qabne gammannee gammadii tokko geessannee. Akkasitti qadeemu walallee baasee zeemaa sitti baasee akka faaramamuun godhe bu'uura Oromoo mootummaa Oromoo ijaaruu keessatti qooda guddaadha hojjedhe. Namoonni tokko qophee maal dhabdeeti maal ta'eef jara kana jala deddeemta maal maarre kanaan je kana arrabseessetti warri har'a hojii jirruus jira warri har'a hojii daleenu ka gaafas boona arrabsees jira. Garuu ani nuti gaafas ana qofaa miti namoota sadarkaa adda addaarra jiran walitti qabamnee mootummaadha ijaaruuf deeman taanaan mootummaan kun jaaramuu qaba bira dhaabbachuu qabna jenna. Mootummaan kun jaaramee yoo booddee hafullee ta'u dhaloonni hin dhiisu gaaf tokko mootummaan Oromoo dhaabbattee turte mootummaan sun akkamitti hafte jedhee itti qaba. Silazii waan kana jalqabuun sirriidha tumsu qabna jenneen akkamitti akkami opiidoo wajji taate
waati hojii taate wayyaanee taate hajee hedduudha. Ani mootummaan haa dhaabbattu. Silaa mootummaan sun gaafas dhaabuu baadne har'aan tana amma jijjiiramni hareen dhugaa dhufu lafaa kana jechuudha. Afaan Oromoo kan yuunivarsiitii seenee kun har'aan tana yuunivarsiitii barsiifnu kun afaan biyyaa ta'u kan jedhu kun har'a silaa lafaa qabna jechuudha. Laal. Abaacaa barachuu har'a jalqabne jechuudha. Mootummaan sun waan dhaabbatee fi Oromummaan miila qabatee guddatee as ga'e. Har'a waan jirurra wal lolla. Waan jirurratti biyyi tun guddachuu qabdi jennee tumsina. Warra gaaddiduu kana duuba deebisuu barbaadu ofirraa lolaadha. Kana cimsuudhaaf wanni qabsoofnuuf waan jiru warte mootummaan lubbuu qabdu waan jirtuuf. Waan jirtuuf. Har'a dirree dhawaa keessatti qooda qabna. Akka biyyaatti fiinxee taanee egaa silaa gaafas mootummaan Oromoo dhaabbachuu baatte har'a Abiyyi Ahmed bakka sanni dhaqaa dhugaa feetu. Kanaafiin gaafas irratti hirmaadhee achumaan achitti hafee ispiichii haasoo warri namoonni dubbatan niin hojjedha, aadaa irratti niin hojjedha, miidiyaa irratti niin hojjedha, barreeffama addaatiin qopheessaa, miidiyaa irratti seenaa aadaa hundaniin godha. Oromoo hangafa maa quxxisuu ibseeti. Akkam Ono waan gaarii fidde. Ono gaa Oromoon hangafa maaliif quxxisuu ibseeti jee Oromoo meeqa ibsee warra akkasii jira. Hangafni garaa bal'ateeti obboleeyyansaa walitti qabatee deemaani malee hangafni moggatti if duuban jiru. Oromoon akkas ta'uu hin dandeessu. Akkasiiti yaadda. Keessattuu miidiyaa wajjin wal qabatee dhaabbata pireesii Itoophiyaa keessaas hojjettee jirta. Faanaas warra hundeessan keessa jirta. Akka Harargee fixee Finfinnee galta. Hojii miidiyaa irraan fagaanne. Kana keessaas gumaacha olaanaa qabdaa. Barreeffamoota namoota garaagaraa ni gulaaltaa. Keessattuu kitaabota afaan Oromootiin bahan wajjin wal qabatee gulaallis ni hojjettaa. Kitaaba qopheessuu kana hojii baay'ee qabda. Amma maamma qophee maaliif jira? Amma gaa ani kuma jettee uumaan ani dilas na beekumsa guddaa qaba jedhee hin yaadu hammaan danda'u garuu guyyaa guyyaan if guddisuu nin dubbisaa kitaabaan dubbisaa manguddoo irraa hin baradhaa kanaan xiqqoo waan hin beeku nin qaba. Kanaaf jecha amma ijoolleen Oromoodhaa ijoolleen qorannoo adda addaa geggeessituu na bira dhufti waan barreessan nuu laali jedhu nin laala nin sirreessaaf yaada nin kennaafi interview na gaafatan nin himaafi waan qorannoo geggeessan irratti kanatti nin gargaaraa walaloo teenya ta dur fuudhanii namoota xiinxaluu jira san irratti yaada nin gargaara karaa adda addaatiin ogbarruun keenya afaan keenya aadaan keenya akka guddatu nin gargaaraa miidiyaan Oromoon miidiyaa mataasaa akka qabaatu gahee kiyya taphadheetiin jira. Miidiyaa irratti carraan argate hundaan waan artii ilaalu, waan aadaa ilaalu, waan seenaa ilaalu, waan Oromummaa ilaalu, waan tokkummaa ummatootaa ilaalu hundarratti if duuban jedhu abbaan fedhe na gaafatu waan hin beeku nin qoode. Har'aan tana bifa saniin deemaa jiru akka hojii idileetti garuu ani gorsaa dhimmoota aadaa fi miidiyaa waajjira pireezidantii naannoo Oromiyaati. Ani kana malees itti gaafatama miseensa mana marii bakka bu'oota ummataati. Kanaan dura waggaa muraasa dura akka Itoophiyaatti pireezidantii federeeshinii teenisii Itoophiyaatiin ture. Teenisiin ispoortiin teenisii Itoophiyaa keessatti akka babal'attu addunyaa wajji hidhamni qabnu walitti dhufeenyi qabnu akka cimu hojjedheetiin jira. Boordii adda addaa keessa seenee hojjedheetiin jira. Har'aan tana umriin kiyya sadarkaa amma warri ijoolleen na booda dhufte soorama baatee jirti xurataarra jirti. Ani umriin kiyya deemullee qooda qabdu kana ummataaf qoodda wayi hojjetta jedheetuma mootummaan natti amanee ammallee hojiirraan jira.
dirqama kiyya bahachaatiin jira. Kanuma irratti jira aartiidhaan ammallee nin gargaara. Ijoollee teenya nin gargaara. Nin gorsa. Kanuma. Lammaffaa ayyaana sabaa sablammootaati harri kun gaafa qophaa'u barreeffamootni ati qopheessitu. Hanga pirezidaantiin biyyaa hanga muummee ministeerri biyyaa dubbisu geeti jira. Isaaniif haasoo waltajjii bakka san madaalu hojii qopheessuuti hojjette. Dubbii tana dhageetiin jira. Dhugaami. Dhugaadha waan akkanaa ani dubbadhu beektaa akka namni laal if wanni jechuudhaaf miti akka ani speech writerii gaariidha jeetiin amana hogganoota mootummaa naannoo Oromootiif waggoottan 29 geenye miima kana barreessaatiin bahee akka federaalaatti hogganootaaf anin barreessaa namni wanni namni barreessuuf waan hin beekneef miti waan yeroo ofiis hin qabneef namni immoo ogeessi tokko taa'ee itti yaadee wanni qopheessu hogganoota ni gargaara. Kanaaf jecha ani akka biyyaatti ayyaanni sabaaf sablammoota yeroo kabajamu yeroo baay'ee anaatu qopheessa. Maaliif namni wal fakkaatu akkan dubbanne fakkeenyaaf ayyaanni sabaaf sablammoota as dirreedha warra katabamee ture kabajamee ture. Gaafas Adam Faaraa kantiibaan waan dubbate ana katabe achuma Finfinneedha. Abbaa Duulaa naannolee shanan bakka bu'ee ha dubbate ana katabe. Girmaa Walda Gorgis asitti galgala afeerraa irratti waan dubbate ana katabe. Mallas Zeenaawii ganama dirreerra dhaabbate waan dubbate ana katabe. Federeeshinii mana marii federeeshinii itti gaafatamaan ha dubbate ana katabe. Akkasitti Baardaarittis, Maqaleettis, Hawaasattis bakka adda addaatti ayyaanni kun hoggaa katabamu nam tokko haa qopheessu jedhamee anaatu qopheessaa ture. Gaawwan akkanaa kanaan hedduu waan hin dubbadhu miti. Akka tasaa ministeerri muummeen duraanii kun yeroo dhumaatiif ummata dura guyyaan itti beekama carrashaadha barreeffama kiyya dubbise. Eerfoorsii warra xayyaara balaliisu humna qilleensaa Itoophiyaatu paayilatoota warra xayyaara oofuu eebbise. Gaafa san waan inni achi dhaqee dubbate san eebila 11 ana katabeef. San dubbise achi booda Mallas Zeenaawii biyya irratti bahee hin beeku dhukkubsatee ciise. Isa kadhuma. Ani kana gaafa hojii mootummaa keessa waan hin jiruuf dandeettiidhaan qabuun mootummaa gargaaraatiin ture. Garuu ani humni kiyya maali ogummaa kiyyaan tajaajilu. Waa barreessuudha. Mootummaa gargaaru yaada waa barreessitee fiduu waan sitti himan hojjechuu waan sammii dheeksitee keessaa hoogganoonni keenya waan sadarkaa eeggate waan isaan madaalu waan oromummaa madaalu qabatanii uummatatti akka dhiyaatan kana hojjedhee dhiyaachuudha. Kanaan ammoo ittiin boona. Kitaaba shantam shubbisaan qopheesse tokko ati amaanaa kannatee jira. Kitaabni kiyya san yoon du'ees namni fiinxanaa baasuu dandayu Mahammad Ahmad Yeetiin sireerra ciisee Adaamatti itti kannadhee kitaabni san hin baduu naan jee. Kitaabni isaa isa ga'e. Shantam gaa dhugaa ajaa'iba gaafa dhukkubsatee bakka wanni ta'eetu bakka du'a bira ga'eetuma deebi'e. Dhugaa ani kanan laalee deebi'ee ni abdii kutadheetiin ture. Amma gaa Rabbi gargaaree du'arraa deebise. Waggaa deebisu qabeenyini nan qabu umrii guutuu wanni hin hojjedhe kana qoodha amaanaa. Jenda anatti kennu yoon du'e waaniin an hojjedhe asirra jiraa bakkatti naa goota. Jee anatti kenne dubbiin sun amaanaa ajaa'ibaati. Shantama mana na amanaa mana na kabaja mana je'eetiin hedduu natti dhagame gaa hedduu wajjis jiraanne
namaan hedduu dinqisiifadhu keessaa walaloosaa abdibuuni beeyta shantam waan nama ajaa'ibaati afaan oromoodha namni akka isaa beeku encyclopedic language maali knowledge nama qabu dandeettii cimaa nama qabu akkasitti gaa wanni sannatti kennee amma eega na bira ture booda yeroodhaaf ani gartee dalagaa adda addaatiin sukukkul ta'ee biizii ta'ee waggaa wanni ta'u wal dubbannee itti gaafatama kana amma qabeenyi kun qabeenyi isaa kun dalagaan isaa ta ummataati jennee amaanaa kana yuunivarsiitii Haramaatiif kennine isaanii gulaalu jira ogummaadhaan laalanii akka wanni godhan garas dabarsine jechuudha. Mahamad Ahmad Qophee bultii jaaree jira abbaa ilmaaniiti haalli jireenya isaa dhuunfaa maal fakkaata? Ammallee waan jireenya waan jiraadha. Ani jireenyi kiyyaa hamaadha jee yaadu nama if jaaruudhaaf sammuu kiyya jaaruu qofa yoo ta'e malee ani waan biraatti kuma boruuf jee waan hin kaadde boruuf jee kanin akkasittiin jiraadha jee wanni ta'e nama qabu miti. Ani ummata tajaajiluudha. Ummata tajaajiluun na gammachiisa. Biyyaaf dalaguun na gammachiisa. Ani waggaa wanni beekuu namni keenya hundinaa beekuu qabu. Har'a waggaa 19 eegaan onnee dhukkubsadde. Eegaan ammoo onneen tiyya baqayxee haakimni dhoosee waa itti jijjiiree cinaan tokko artifishaala ta'e waggaa 16. Amma onnee akkasiitiin rabbi du'a na deebisee ammas ummata kee tajaajili jedheeti na jiraachisee amma osoo kun kana qabaachuu baadhee har'aan tana waa hedduudha waan lakkooytu jira. Har'a kar tokkonis fayyaa kiyyaas eeggachaadha. Kana cinaattis waa dalagaa akka dursanitti qamee taa'ee qaaxiraa bulee maal hin danda'u. Onneen kiyya amma ganama hoggaan rafee ka'ee mirqaanaan qaba. Gara asrii hoggaan achi deemu immoo hedduun dadhaba. Kanaaf jecha vaalviin kiyya vaalvii rabbi naa uume sanii miti mata jirtu. Sun amma artifishaala itti galchan. Onnumati yatana kan adda baasanii keeysaa vaalvii kana qaaqaa jettu jira. San keeysaa baasanii jijjiiran. Kana waan ta'eef har tokkoon namni waa hedduu narraa eega. Har tokkoon ammoo rakkoon kiyya kanaas yeroo tokko inni hojjedhu ifa ajjeesaatu malaala. Har'a miidhame akkas tahe dhiiroo edanu bula. Jechaatiin hoggaa dalagaan jabduun na dhuftees numaan hojjedha. Aboo rabbumaa jira jee malee dhibee kana hedduu na qabee hangaan fedhu hangaan beeku baasee ummataaf akkaan hin kennine dandeettii kiyya hunda ummataaf akkaan hin kennine dandeettii qabu hundaan akkaan ummata hin tajaajille wanni na qabuus jira. Kanaa jecha rabbii wajjiin kunu as gaheetiin jira. Arsiin nagahee jira. Boruus isaa beekaa. Jireenyi kiyya kanuma jechuudha. Egaa wantoota hedduu haasneeti jirra yeroo walaloolee ati barreessitee faarulee garaagaraa ispoortii irratti hojii hojjettee dameelee hedduu xuyneeti jirra. Ali Birraa gara biyyaa akka galuu sirba jaalala biyyaa ibsuu hojjechuudhaan yeroo tokko immoo dhukkubsatee akka maletti fayye. Eeyba yookaan sirba karaa rabbii na deebisu barreessee naa kan hojiilee kiyya keessaa akkaan hojii san jaaladhu na godhe naan jee ture. Akkamii hojiin san? Yaa Rabbi yaa gooytaa. Yaa Rabbi yaa jabaa hirkoo sumaan qabaa hirkoo sumaan qabaa. Hirkoo fi barkoo ani sumaan qabaa bobbaa fi gala
natirsi dhiibaa. Kana jecha gaa dheeraadha. Maaliif Alii Birraadha waa'ee biyyaatii fi waa'ee jaalalaa irratti hojjechaa ture miti. Amma karaa kanaanis dhibee isaatis anis dhukkubsadheetin ture dhugaa gaafumaan anis onnee dhukkubsadhe sani. Amma inninis dhukkubsatee amma waan isaas fakkaatu waan anaas fakkaatu barreesseef rabbi kadha ilaal. Badiin too hedduu toltuun himadhu galaas hin qabu naa guduunfadhu ilaal. Atummaan galaas gartee sinqiis naa godhi. Maaliif haakimaaf namni biyya alaa deemu? Gatiinis qaaliidha. Kana fayyisaanis isa. Sanirrattiin akkasitti Alii waan gaariidhaan hojjedheef dhugaa beektu. Ififis anaafis isaafis seenaadha. Maaliif amma inni gara umrii isaa booda waan akkanaa dhufe gartee waan namni jaalatu. Rabbi asiin nu ga'e kana egaa galateeffachuu faarfachuun waan guddaadha. San hedduudhaan itti gammada dhugaa. Rabbi yaa jabaa ilkoof sumaan qabaa. Yaa Rabbi yaa jabaa ilkoof sumaan qabaa. Ilkoof sumaan qabaa. Ilkoofi barkoo ani sumaan qabaa. Bobbaa fi gala na tirsi dhiibaa. Rahmata kee jala na qubachiisi. Hiyyummaa fi dhibee narraa ittisi. Muhammad Ahmed Qopheedha kitaaba barreessuudhaaf yaadee jira. Gara kitaabaatiin hin dhufu. Dhufuu qofaa miti. Dhugaa dubbachuuf kitaaba 6 barreesse. Osoon waan hin barreesse maxxansin turaa deemu kitaaban hoggaa bubbulan sammuun kee hoggaa daran cimaa deemu xiqqoo sitti haphata. Amma fedhiin koo waan hunda silaa hojii dhiisee taa'ee umriitii hanga jirtu kana waan hin beeku waan hin dur hojjedhees kan hojjechuu qabus silaa isarra deebi'e saniin gammada. Kitaaba tokko gaafa onneen tiyya dhukkubsatte kitaaba dhume fuula 560 560 pages kanin barreesse hiriyoottan kee rabbi rahmataa godhuu fi Ibrahim Hajii Faayameetiin yoon du'ellee kitaabni kun akka hin maxxanfamne ijoolleen tiyya fuuteellee akka hin baafne yeetiin isaan duratti ibiddatti qabsiise gube. Maaliif seeta? Wanni keessaa siyaasa irratti hundaa'ee hojjettu hoggaa gizeen jijjiirame sammuun keetis ni jijjiirama. Yeetiin waan tokko dhuguma jiruun firaa dhiise. Silaa immoo taa'ee har'a hoggaan laalu dhugaa ani wanni har'aa kunis ni dhufa jechuun hedduu hin amantu. Kanaaf jecha waan dhuguma jiruun hojjedhee namoonni siyaasaa kun garagaggal ta'ee seenaan siyaasaa keenya xiqqoo bobbocolomnaan kitaabaan barreesse ibiddatti qabsiisetiin mana haakimaaf biyya alaa deeme jechuudha. Yoon achiin hafillee akka hin baane kuunni jira. Kaan amma irra deebanii ulaaluu barbaachisa. Amma ani kanamaatii beektaa namoonni nama hedduudhaan natti fida. Naa dubbisi amma kitaaba lamaan mana kiyya jira. Seenaa Harargee irrattis afran qaloo irratti hojjamees jira. Ka adda addaa jira. Ijoolleen kanamaatis niin hojjedha.
tokko tokko khaniin ana keessa jiree je'ee hin yaadne khaniin ammoo dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba guutuu khaniin an katabee maqaa namaatiin beeksisni jira. Maaliif seenummaan sun haa baatu namni sunis maqaa harkatu obboleessa kiyyaa je'ee khaniin waliin hojjennee gartee nama hojjechuu fedhu ka gartee afaan xiqqoo dandeettiin xiqqoo xiqqaate sansanis ni guutee fi khaniin gargaarees jira. Kana hunda wanni dhaamiti maaliif wannummaan Oromoo karaa feetan haa baatu haa guddattu. Kana hogbaruun Oromoo haa guddatu. Haa guddattu. Kana malee kiyyaa amma kitaabota eegalteessan guyyaa tokko manni Oromoo kitaaba maqaa sirriin barreeffame ni arkata abdii jiru haa qabannu. Rabbi hojjee hojii barreeffamaatiin ni yaa khaniin amma saaratti hojjedhu waa hedduu jira. Amma dur kitaaba gurguddaa kana yaadaa turre. Amma waggaan laalu kitaabni waggaa xiqqaate gaarii laalu. Hamma tokko baaftee kana guutu malee kun itti damu malee waggaa jette yeroos jalaa deemanii duutaa'u. Waan argatte baasu ijoollee waa barreessituuf ijoollee teenya nama waa barreessuuf asirratti dhaamsaan qabu jira. Namni waa barreessu nama waa dubbisu ta'uu qaba. Namni nama waa beeksisuudhaa deemu ifi beekuu qaba. Fedhii fi hawwii goftiin gahaa miti. Kitaaba dubbisuu, sammuu ifii gabbisuu, ummata bira deemuu, ummata irraa barachuu, barnoota gabbifachuu barbaachisa. Ragaa xiqqoo harkatan takkaan deemanii waa barreessuun sirrii hin ta'u. Ammaan tana asitti waan inni dhagayu. Alii Birraadhaa, Abubakar Muusaa, nama hundee ijaamu amma taqiidhaa fi yaa hundee bareedaa jee baasee jedhanii dubbatan. Meelaal amma taqiin bara 1965 itti qabsoo kaseen. Muuziqaan Alii Birraa qabee bara 1959. Muuziqaan dura ba'e. Eessa walitti dhufu? Yaa hundee bareedaa yaa fiinxa laal. Alfaanna Omeegaa jedhana warri jarri jechuun laal. Jaalalti tana yoo taate laal. Jalqabbiin isiitis dhumti isiitis jechuudha. Yaa hundee bareedinaa yaa fiinxee miidhaginaa laal. Talachuu qindii qabdu jechuudha. Ati jalqabbiin bareedinaa sii dhumtiin sii. Hundinuu karraa nafni jechuudha malee nama hundee jedhuuf wallisee fa'aa jedhaniiti barreessan. Alii Birraatii fi namni sun fira jedhee barreessa kitaaba tokko. Akkanuma fuudhanii xinxiilan. Tilmaamaan hin ta'u. Hin ta'u waaqoo guutuudhaa takkaa militarii uffatee hin beeku. Jeenaraalummaa qabsoodhaan argate. Qabsoodhaan jedhameef garuu kompiitaraan tolchaniiti wanni warra Gibsii jeenaraala warra Gibsii itti uwwisee suuraa jeenaraala Gibsii fuula waaqoo guutuutti godhanii militarii fakkeessanii waaqoo guutuutti jedhan namni dhugaa seesan kitaaba irra baasa. Wanni akkana sirrii hin ta'u. Kanaafuu namni waa barreessu waa Kaduraa wanni hundi dhugaa ta'uu qaba. Warri barreessu warri seenaadhaa maal jedhan seeta ogeessonni seenaa barreessuudhaaf kennaa rabbii sadii nama barbaachisa. Takka ragaa gaarii walitti qabachuu. Lammeessa ragaa san irratti sammuu kee mizaanawaa akka ta'e ilaala. Madaalawaa. Ammoo isaatiin barreessee jette isa kana balleessiteessis barreessuu dandeessi. Tolchiteetis. Laal tolchiteessis barreessuu dandeessi. Abdii buubar maal beeka. Akkuma namni tokko nuun jedhu akkasittis barreessuu dandeessi. Kun sammuu hamaati. Osoo hin beekne ammas cinuma isaa fuutee waan dalagaa isaa gurguddoo dhiiftee hammuu tokko qo'atee barreessuus ni dandeessi. Kun ta'uu hin qabu. Kanaaf jecha sammuun kee sammuu qulqulluu ta'uu qaba. Walaba ta'uu qaba. Sadeessa barreessuu dandeettii barreessuu qaba jechuudha. Barreessitoonni Itoophiyaadhaa warri amma seenaa Itoophiyaa barreessanii jechaa ture kuni qalama qofa qaban malee dandeettii lamaan san hin qaban. Ragaas hin qaban, sammuu gaarii hin qaban, fuudhaniitu waa barreessu.
bobbocalanii Fadhii isaanii irra dhaabbatan. Oromoo arrabsuu, Somaalee arrabsuu, maal saba arrabsuu, saba isaanii ol kaasanii hanga qabu. Fadhii Kanaaf qofarra dhaabbatanii jechuudha. kanaaf jecha namni waa barreessu, namni kitaaba barreessu, namni wallee barreessu afaan akka gaarii baruu, aadaa akka gaarii baruu, seenaa baruu, yeroo hunda kitaaba dubbisaa. Kitaaba jechuun waan arrabaa ammaan tana maxxansanii kun karaa guddaarra gurguramu kanaa miti kitaaba jechuun. Kitaaba beekumsa ta'u, kitaaba ragaa dhugaarra hundaa'e, bilchaataa dubbisuu, heddummeessuu barbaachisa. Waa dubbisuu jechuun feesbuukii irratti arrabaa fi kijiba dubbisuu jechuu miti. Warri halkanii guyyaa jireenya isaanii feesbuukii godhate sammuun isaanii zeeroodhaa, hin guddatan, hin gabbatan, biyyaafis ifiifis hin tajaajilan. Yeroo isaanii nyaachaadha, yeroo gubaadha, umriin isaanii dabra. Kana beekuun barbaachisaadha. Kana dhaamuudhaan barbaada. Dargaggoon keenya waan akkanaa irratti yeroo isaa akka hin dabarsine. Waan nama guddisaa irratti. Informeeshina wanti xiqqoo laaluun wanni hin gaariidha. Waan gaggaarii irra keessa argamus feesbuukii maarree yuutuubii waan xiqqoo argachuun ni jaada. Garuu amma namni hidhamee barsanumarra ta'a. Kijiba kana dhugaa fakkeesseeti saniin aara, saniin lolee namaa wal lola, nama jibba. Egaa waan akkanarraa if fageessuun barbaachisaadha. Isin gaazexeessonni warri miidiyaarra jirtan ammoo miidiyaan qabeenya uummataati. Barsiisaadha miidiyaan. Odeeffannoo wayitaawaa kennuudha hojiinsaa. Barsiisuudha hojiinsaa. Kana bashannansiisaadha. Hojii kana walitti qindoomee hojjechuu qaba. Akkanumatti ni barsiisaadha hoggaa jennu waa'uma barnootaa waa'umatti himna qofa jettanii waan goggoyduudhaan akka uummanni isin dhiyeessu godhuun qabdan. Waan barnootaatis, waan nama bashannansiisaatis, barnootaallee tattaphachiisaa waan nama barsiisaan fayyadamaadha. Odeeffannoo wayitaawaadhaas bifa miidhageen dhiyeessaadha. Akka Abubakar Muusaa sanitti fakkeenya hangafootaa fudhachaadha. Miidiyaa bareedaa, miidiyaa hawwataa, miidiyaa dorgomaa mo'ataa akka ta'u miidiyaan Dirree TV akka miidiyaa akkasii guddatee addunyaa irratti namni hundi ilaalu akka ta'u. Yoggaa kaan yoo akka maletti adeemtan taate yoo itti yaaddanii hojjechuu baattan laffaatiin teessan namuma gartee rabbi abaaree hirriiba keessatti dhagaa baachaa bulu. Akkas ta'a. Ani gaafii takka qaba. Amma sirbootaniin ani baasee jiru waan dhibbaa ol malee dhibbaa gadi jiru. Hedduudha. Dhugaa rabbi hin baane. Duuba isaan kana egaa akkamitti hojii sana karaarra kaayachuu dandeenya. Akkamitti fudhachuu, Sassaabachuu. harkachuu. Lakki firiisi akkamittiin uummataan akkan irraanfatanii godhuu dandeenya. Kanaas humbar hojii miidiyaati. Miidiyaan ijoolleen amma irra hedduun ijoolleen miidiyaa keessa jirtu dhaloota irraati. Hojii keenya ka dur kan hedduun beeytu. Laal namni miidiyaadha waan durii jalqabee laaluu qaba, dhageeffachuu qaba. Namni tokko har'aa raappii keessan, reegee keessan kana fedhata. Irra hedduun ammoo buleessi namni umriin ture waan aadaa fi waan wallistoota hangafoota hojii qulqulluusa san barbaada. Madaalawaa akka ta'u jechuun hunda keessaa waliin mammakaadha. Laal guyyaa tokko abdibuu yooma guyyaa baatii tana abdibuu guyyaa meeqa dhiyeessine, Ali Shabboo guyyaa meeqa dhiyeessine, Ali Birraa meeqa dhiyeessine jecha itti yaaduu barbaachisa. Amma toora xumuraatti achi deemaa jirra. Sirba tokko filannoo keetiin Abdiboo nuuf sirbee hojii ati hojjette kan inni jedhalatti qopheesse sani mee gargar nuu dhaabe. Burtukaana bilchoo jennu kwa. Yoo taatee taatii yoo hin taane haftii
yoo hin taane hafti harkataa fi dabaaf lubbuma rakkati burtukaana bilchoo yaa qabannoo jiru maala kana yaada rabbeeni abdi murin dafte suuta suutaan dhufa abdi murin dafte suuta suutaan dhufa arra rakkoo ta'u boru guyyaan kufa boru guyyaan kufa boru guyyaan kufa. amma waggaa 47 48 ta'a. Saddeeta. Umriin isaa hagaafas baafanii jiru. Amma yeedaloo isaa dhagartee miti. Yeedaloo kana muuziqaa ammayyaadhaan amma osoo hojjetame. Akkam fakkaata. Lan waan ajaa'ibaati. wallee ajaa'ibaa qaba. Abdii Kanaas gargaarree cimsinee walleensaa bifa haaraanis akka dhiyaatu. As godhuu barbaachisaadha. Sochiin artistoota Oromoodhaa gargaaruu dabree ni mul'ata yeroo dhiyoo as artistoota garaagaraatiif uummanni Oromoodhaa aadaa wal gargaaruudha tola ooltummaan jalqabeeti jira. Abdii Bu'is gaa sanuma keessatti akka yaadatamu nulleen ergaa keenya gamanumaan dhaabna. Arraan tana televezyiina Dirree Dhawaatti sagantaa teenya qopheessinee jirru irratti keessummaan keenya kabajaa Mahammad Ahmad Muusaa yookaan Mahammad Ahmad Qophee yookaan Mahammad Gammachiis abbaa waltajjii Abubakaritti aanee nama waltajjii afaan Oromootiin konsertiilee garaagaraa beeksise nama lammaffaadha. Yeroo dheeraa muuxannoo fi ogummaa hedduu nama kuufatee harkaa qabudha. Arragaa guutumatti jechuullee baannu irra caalaa isaa nuun qoodeeti jira jeetiin amanaa. Sagantaa biraatiin kan wal agarru tahaa Mahammad Ahmad Qophee hangafa keenya Dooktara kabajaa guddisnee si galatoonfannaa nu kabajjee dandeettii ta'e muuxannoo kee waan nuun qooddeef fayyaa ta'e umrii dheertuu fayyaa guutuu bara jireenya gaariin siif hawwa. Akkasumatti reefuu akkaan isinii himeetti nam lamaan sagantaa eegallee jidduutti Abdii Bu'u dhufe. Abdii Bu'u jechuun seenaa muuziqaa Oromoo keessattu baandilee Dirreen Dhawaadhaa muuziqaa Oromoo ittiin jalqabdee xurree arra artiin Oromoo ittiin beekamtu tana warran tattaraaran keessaa nama hangafa seenaa muuziqaa Oromoo keessatti maqaa guddaa qaba. Sirboota 100 ol uummata isaatiif nama gumaachee arra abboleessasaa hiriyyaasaa yeroo dheeraa gaafachuuf akkuma dhufetti asitti wal agarree asumaan taa'ee waa'ee Mahammadis ragaa nuu bahee muuxannoo isaatis nuu qoodee jira. Sagantaa keenya irratti sagaleedhaan sirbasaa san nu yaadachiisaa nuu bareecheeti jira. Isallee fayyaa fi umrii dheertuu hawwaa fi isinuma duratti haddiseennaaf sagantaa biraatiin deebinee Abdii Bu'u eessa badee eessa jira maaliif jira maaltu godhamuu fi qabaa aartii Oromoo keessatti gumaachinni taasifamee fi akkamitti dagatamee kan jiru qabannee kan dhiyaannu ta'a. Arraaf isaan lachuutu guddiseetiin galatoonfadhaa nu hordofaa turuu keessaniif alla magan sagantaa biraatiin wal agarra nageetti. Galatoon. Atilleen akkasumatti. Yaa Rabbi yaa jabaa hirkoof sumaan qabaa hirkoof sumaan qabaa hirkoo fi barkoo ani sumaan qabaa bobbaa fi gala na tirsi dhiibaa badiin too hedduu toltuun himadhu galaas hin qabu naa guduunfadhu. Aanaa fi aantii na tahi wahallee ani siin qabbee gama kee galee khabii jabeessi na tahi dagalee irra
irran aansi rakkoo takkaillee. Yaa Rabbii yaa Jabaa irkoof sumaan qabaa. Yaa Rabbii yaa Jabaa irkoof sumaan qabaa. Irkoof sumaan qabaa. Bajiin tohedduu toltuun himadhu galaa hin qabu na guddifadhu.